زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. seenaa Awurooppaa keessatti guddinni dinagdee fi barnoota akkasumas baroota qaroominaa fi milkaa'inni olaanaan itti mul'ate keessaa tokko hooggansa musliimotaa jalatti bara manneen kitaabaa gamoowwan biroo caalaa bal'atan yeroo saayinsii aartii fi arkitekchariin sadarkaa dinqisiisaa irra ga'e hundi isaayyuu alaabaa islaamaa jalatti dagaage. Seenaa warra dhihaa keessatti boqonnaawwan dagatamanii fi dogoggora hubataman keessaa tokko bara Ispeen yeroo duraatii fi ka jaalalaa fi waliin jiraachuu gochaan agarteedha. Seenaa sana hubachuuf gara jaarraa torbaffaatti deebi'uun ni barbaachisa. Dukkana addunyaa dhaalee ifaan balleessuuf nabiyyiin rahmataan ergame ergaa islaamummaa hunda biraan ga'uuf hordoftoota isaa kallattii hundaan bobbaase. Yeroo kana musliimoonni mootummoota gurguddoo jaarraa lakkoofsanii marfamanii turan. Kitaaban seenaa akka ibsanitti gama bahaan impaayera Pershiyaa daanastiin Saasaaniid kaabaan immoo Roomaanonni yookiin Bizaantaayeen impaayeriin musliimoota irratti yeroo duulan dargaggoonni seenaa bahara ce'isan duula sana ofirraa ittisaa ergaas qaqqabsiisaa turan. السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. bara 642tti humni muraasni Aamir ibn al-Aasiin durfamu Misraa seene. Deeggarsa uummanni Gibsii musliimootaaf godhaniin Gibsii irraa gara lixaatti galaana Atilaantik gahuu danda'an. Bara 711tti waamichi kiristaanotaa fi Yahudootaa Ibeeriyaan Peensuweelaa keessa jiraatanii bulchaa musliimoota kaaba Afrikaa fi bakka bu'aa kaliifaa Umayyaa kan ta'e Muusaa ibn Nuseer qaqqabe. Yeroo sanatti kingidamiin Viizikoot, Ispeenii fi Poorchugaal Roodirikiin bulaa turte. Roodirikiin bulchaa abbaa irree fi malaammaltummaa qabu ture. Kiristaanotaa fi Yahudoota dabalatee jiraattota Ispeen garmalee cunqursaa ture. Bulchaan magaalaa Siyuutaa Koonti Juuliyaan iyya uummata cunqurfamaa miidhaa intala Saaraan mootichi gahee fi haala keessa jiran mara Muusaa ibn Nuseerii fi deeggarsa gaafate. Sirna islaamummaa wanti adda isa godhu eenyummaa osoo hin gaafatin namummaa qofa dursuun cunqurfamtootaaf gaaddisa ta'uudha. Maqaa islaamummaatiin duula taasifamu keessatti humnaan lafa dhuunfachuuf yookiin qabeenya saamuu kaayyoo godhatee dulliin gaggeeffamu. Faallaa kanaa dukkana buqqisee haqammoo diriirsuun dhala namaa gabrummaa ilma namaarraa gara gabrummaa rabbii tokkichaatti deebisuuf duulamaa ture. Haala Ispeen keessa jirtu hubachuun Muusaa ibn Nuseer hayyama kaliifaa Al-Waliidii murtoo seena qabeessa dabarse. Kumaandara isaa jabaa fi collee dargaggeessa qaroo Xaariq ibn Ziyaad gargaarsaaf bobbaase. يا زمانا هل نسيت المسلم نور هذا الكون رواء الظما أكمرا كنا شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الأمم يا برا مسلموتني دقتي إفاد الدنيا كنا أدو جاء في أرجست الريرة بيا بلسوم سوف فولدرتس ديمن رجتشون منشدون ولا لو غرانا مراسون بريتشا يا بريزوف كوبيني غلمي طارق بن زياد ورانا قدا قبتي وسو هنتاني لولتو تكما ترباني مالي غلي إمنا جل قبا وراني مسلمة دچي أوروبا رات تايسي وان توريف ميراد داس قبتوري غلانا دمبدين غوتي كتامراني جبل طارق غهان غارسون مكايسان كموغي yoo ta'u har'a Jibraaltaar jedhamee beekama. Roodirikiin loltoota gara 100,000 walitti qabatee lolaaf bahe. Yeroo kana Xaariq murtii dinqisiisaa dhiirri qofti gootu dooniin ittiin dhufan akka gubatu ajaje. Dooniin dambalii hammaataa dandamatee lubbuu sana hunda ce'isee iji isaanii duratti daaraatee waraana isaa dura dhaabbatee karaan deebii hin jiru. Duubaan galaana isin liqimsuuf ka'u. Dura keessan immoo waraana dhiiga dheebotetu jira. Wanti isiniif hafe obsaa fi gootummaa qofa. Rabbiin gaafa dirree badirii har'as nu waliin jira. Kanas dhufne qabeenya barbaacha miti. Maqaa isaa ol qabuu fi birmadummaa ilmaan namaatiif jechuun haasaa seena qabeessa taasise. Waraana kuma Muusaa ibn Nuseer gargaarsaaf erga dabalatee loltoonni 12,000 gita isaa kan hin taane waliin iddoo Guadalaate jedhamutti guyyaa 7 godhame. Bulchiinsa Roodorik keessatti wallabdee waan tureef gariin waraanaaf dooba dheessuun mootichis du'ee Xaariq injifannoo gonfate. Dachiin Ispeen fuula haaraa agartee qalamni seenaas taatee haaraa galmeessuu eegale. Yeroo kana ture jalqabni qaroominaa tokko jedhee kan eegale. Qaroomina amantii, beekumsaa fi kaayyoo bu'uura godhate. Musliimoonni naannoo kanas maqaa hawwataa Al-Andalus jedhuun moggaasan. الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا. Ispeen barootaaf dukkana gabrummaan haguugamtee mootolii ofittoon diigamtes injiinaroota fi arkitekcharoota islaamaatiin ijaaramuu eegalte. Jaarraa 8 aanan keessatti wanti isaan hojjetan immoo dinqisiisaa fi kan hin dagatamnedha. Dhufaatii Dawlaa Umawiyyaan Ispeenitti mootummaa guddisuu caalaa duudhaalee amantichaa, haqaa fi jaalala, tokkummaa fi qajeelfama jireenyaan impaayericha diriirsan. Yeroo jalqabaatiif amantiin garaagaraa sadii teessoo tokkorra waliin ta'anii mandara tokkos waliin jiraachuu eegalan. Waggaa 40 itti aanuuf hanga 750tti nagaan osoo jiraatanii dawlaa biraan qormaata baatee dhalate. Qaroominni Al-Andalus damee osoo hin bal'ifatin murroota cituuf ka'e. Barichi yeroo Damaasqootti Abbaasiyyaan aangoo dhuunfatan ture. Uummanni silaa alaabaa tokko jala kaayyoo tokkoof waliin hiriiruu diina walitti ta'uun miseensa maatii kaliifaa Umawiyyaa hunda lafarraa haquuf albeetti qarate. Nageenya fakkeessanii maatii kaliifaa dhiira ta'an hunda maqaa irbaataatiin qalmaaf affeeran. Biyyi nagaa se'ee maatii guutuun waamicha kabaje. Rabbiin dawlaa sana baraaru Andaluusin deebisuuf qaroominni jaarraa 8 Awurooppaatti akka dhalatuuf namummaan injifatee haqaa fi beekumsaa muudamuuf dhiira tokkicha hambise. Abdurrahmaan Defaras. أمجادنا تاريخنا وسلامنا
إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقا. ድራማቲክ ትራንስፎርሜሽን jijjiiramni addaa Al-Andalus dhiira onnataa fi jijjiirama hin baratamne kanaan eegala. Dargaggeessa collee gannaa 20 Abdurrahmaan ibn Muawiyyaa yookiin Abdurrahmaan tokkoffaa jedhamee beekama. Maatii isaa guutuun irbaataaf Damaasqootti affeeraman ajjeefamuu yeroo dhagahu lubbuu isaa baraaruuf halkan dukkanaan obboleessa xiqqaa waliin baqate. Oduun kun yeroo dhagahamu akka ajjeefamaniif duubaan waraanni ergame. Guyyoota hedduuf adamsanii obboleessa isaa ajjeesan. Osoo garaan isaa gubatuu imala itti fufee waggootaaf karaa dheeraa Sooriyaa, Falastiin, Ijiptii fi gammoojjii balaafamaa kaaba Afrikaa keessa darbee dhumarrattis Ispeen ga'e. Yeroo inni achi ga'u Ispeen bittinnooftee turte. Haati isaa kaaba Afrikaa waan taateef walitti dhufeenya sana fayyadamuun deeggartoota amanamoo walitti qabachuu eegale. Loltoonni Umawiyyaa maatii isaaf amanamoo ta'anis isatti makaman. Bara 756 bulchaa Abbaasid kan magaalaa Kordobaa injifachuun boodarra khilaafaatti kan jijjiirame Emireetii Umawiyyaa walabatee hundeesse. Mootummaa inni hundeesse jaarraa lamaan itti aananiif boora Al-Andalus ta'e. Dargaggeessi maatii isaa dhabee lubbuu isaa oolchuuf fiigaa waggoota dabarse kiiloomeetira 1000 fagaatee Omaarraa impaayera bade deebise. Kun milkaa'ina siyaasaa qofa hin turre. Seenaa lubbuun jiraachuu ofis ta'e lubbuu danuu baraaruu keessaa isa tokko ta'ee hafe. Abdurrahmaan tokkoffaan 788 yeroo du'u biyya mudaa hin qabne dhiisee hin duune. Finciltoonni naannochaa guutummaatti hin qulqulloofne ture. Mootummoonni kiristaanaa kallattii kaabaan Dawlaan Abbaasiyyaas gurra dhaabanii qaawwaa eegaa turan. Haa ta'u malee Al-Andalus magaalaa guddoo mootummaa tasgabbaa'aa fi sirna itti fufaa qabdu turte. أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى.